Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne ta'an suuraan oduu sa'aa kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hangaduma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan. Jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina akkasumas oduu wayitaawaa kan biyya keessatiif kan biyya alaa qabatee dhufuudhaan isin bohaarsiisa. Miseensa maatii chaanala kana ta'uudhaan itti bohaaraan immoo affeerraa kenna sabiskiraayib godhuudhaan warri sabiskiraayib godhin gara maatii chaanala kenna koottaa affeerraa kenna kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Lammiileen chaayinaa sadii kaaba shawaa naannawa magaalaa Finfinneetti yookaan funyaan Finfinnee jalatti haleellaa irratti raawwatameen yookaan ukkaamsamanii eega fudhatamanii booda lubbuun isaanii galaafatamee gatamuun dhagahamee jira. Gocha baay'ee nama gaddisiisuu fi garaa nama hammeessudha. Oduun itti aanu miseensonni waraana bilisummaa Oromoo kan turan kan kana dura mootummaatti harka kennatan mootummaan waadaa nuu galee nu gane jechuudhaan rakkoo hamaaf saaxilamuu isaanii himanii jiru. Akkasumas ijoollee bosonaa galtee turte kanarratti yookaan harka kennattee turte kanarratti miidhaan garaagaraa akka dhaqqabee fi hedduun mana hidhaatitti galuudhaan hedduun immoo yeroo garaagaraatti bakkoota garaagaraatti lubbuun isaanii galaafatamus odeeffannoon kallattii garaagaraa irraa bahanii ibsanii jiru. Oduu oolmaa Oromiyaatiin oduu injifannollee qabna isiniin geenna. Oduun inni itti aanu kun oduu ammeedha. Oduu ammee kennan Ameerikaan haleellaa Iraan irratti raawwattee jirti. Ameerikaan lola guyyaa 8tiin booda yookaan guyyaa 9tiin booda lola Israa'elii fi Iraanitti makamtee jirti. Haleellaa halkan edaa raawwatteenis buufata nikuleeraa Iraan 3 irratti miidhaa geessise jettee jirti. Ameerikaan gara lola kanaatti makamuun immoo muddamsuu hamaa uumee jira. Dabalata oduu kana qabna. Guutuu oduu kanneenitti fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Kaaba shawaatti lammiileen chaayinaa sadii lubbuun isaanii galaafatamuun dhagahamee jira. Funyaan Finfinnee jala kaaba shawaa aanaa muloo warshaa simintoo darbaatti hojjettoota kan turan lammiileen chaayinaa sadii erga ukkaamsamanii fudhatamanii booda eenyuun akka fudhataman osoo adda hin bahin lubbuun isaanii galaafatamee jira. Lammiilee chaayinaa kanneen yeroo ukkaamsanitti mallaqa guddaa miliyoonaan lakkaa'amu itti gaafatuuf akka ture odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa bahan agarsiisaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromollee naannawa kanarratti yeroo hedduu socho'uudhaan tarkaanfii fudhataa kan jiru akka ta'e ni beekama ta'ullee qaamni gocha kana raawwate yeroodhaaf eenyu akka ta'e adda hin baane. Shakkiin guddaan jiru hidhattoota mootummaatiin ta'uu hin oolu kan jedhudha. Akka odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa bahaa jiru agarsiisutti. Oduun itti aanu miseensonni waraana bilisummaa Oromoo yeroo dabre Jaal Sanyii Nagaasaa fa'aa waliin mootummatti harka kennatan rakkoo hamaadhaaf saaxilamnee jirra jedhanii jiru. Hidhattoonni kunneen harka kan kennatan waadaan garaagaraa galamee fi kan ture akka ta'e ibsuudhaan mootummaan waadaa nuuf gale nuuf hin kabanye nu gane nu gate. Kana irraa kan ka'e rakkoo garaagaraatiif saaxilamnee jireenya hadhaawaa jiraachaa jirra jedhanii jiru. Akkasumas mootummallee komatanii jiru. Akka isaan jedhanitti mootummaan erga kan gaatee booda loltoota hedduu mana hidhatti guuree murtee garaagaraa itti murteessee jira jedhanii jiru. Hedduu isaanii murtee hidhaa hanga umrii guutuutitti kan itti murtaa'an baay'ee akka ta'an kan himan yoo ta'u ijoollee bosonaa galte 300 ol adabbii hidhaa waggaa 9 hanga umrii guutuu bakka tokkotti akka irratti murtaa'e odeeffannoon bahee ibsee jira. Akkasumas mooraa leenjii bulbulaa kan turan ijoolleen 70 guutumaan guutuutti mana hidhaa Zuwaayitti galfamuun dhagahamee jira. Namoonni 19 immoo waan harkatti qabatan dhabanii aariidhaan ka'anii miilaan gara biyya alaa qajeelan dooniin garagalteen lubbuu isaanii dhabuulleen dhagahamee jira. Sababa garaagaraa itti sababuun shira itti xaxuun kan tarkaanfiin irratti fudhatame lubbuu isaanii dhabanis hedduu akka ta'an eeramee jira. Walumaa galatti rakkoon jiru dubbatamee kan dhumuu miti. Waadaan birrii 90,000 achi buutee hin agarre jedhanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatitti tarkaanfii fudhateen milkaa'uu beeksisee jira. Tarkaanfii fudhateen kaabinoota leenjiirra turanii erga galanii booda dirqama fudhatuun sochiirra turan irratti akka ta'ee fi tarkaanfii fudhateen hedduu isaanii kan qabe yookaan immoo kan to'ate akka ta'e beeksisee jira.
Akkasumas achuma lixa Oromiyaa Wallagga lixaa magaalaa Mandii naannawa ishiitti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo boonsaa galmeessa jedhee jira. Naannaa magaalaa Mandii ganda Baabboo Taborraa jedhamutti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhatee loltoota mootummaa hedduu godaansisee hedduu madoodhaan adabee kan harkaan qabeessa akka jiru odeeffannoon achirraa baate ibsitee jirti. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa kaleessallee Mandii fi Beegii gidduutti loltoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhateen miidhaa guddaa akka irratti dhaqqabsiisee fi hedduun addunyaa kanarraa godaananii hedduun madoodhaan akka adabaman isiniin geennee turre. Kun immoo naannawa kanatti haleellaan fuufteedhaan raawwatamaa kan jiru akka ta'e waan agarsiisudha. Oduu gara biraatiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa eebbisee jira. Humna haaraa yeroo dheeraaf leenjii loltummaatii fi leenjii siyaasaa ga'umsaan kennaafii ture haala baay'ee ho'aa ta'een sirna ho'aadhaan eebbisuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Oduun kun oduu ammeedha. Kan sodaatamaa ture dhaqqabee jira yookaan jalqabamee jira. Ameerikaan lola Iraanii fi Israa'el gidduu deemaa jirutti makamtee jirti. Ameerikaan halkan eda buufata gabbisa nikuleeraa Iraan irratti haleellaa boombii raawwachuu beeksiftee jirti. Ameerikaan haleellaa boombii kana kan raawwatte buufata nikuleeraa Iraan 3 irratti yoo ta'u buufata Fordo, Istifaanii fi akkasumas Naatanzaa jedhamu irratti yoo ta'u miidhaa guddaas dhaqqabsiise jettee jirti. Haleellaan raawwadhes milkaa'aadha waan barbaanne argannee jirra. Kana booda yeroon jiru yeroo nageenyatti Iraan gara nageenyatti dhufuun dirqama ishiiti. Yoo hin taane taate immoo tarkaanfiin biraa akka isii eeggatu akka ta'es akeekkachiiftee jirti. Iraan immoo gama ishiitiin haleellaan Ameerikaan geessite kun miidhaa guddaa kan hin dhaqqabsiisin akka ta'e eeruudhaan giddugala nikuleeraa Fordoo jedhamu irratti qofa holqoonni 2 jijjiguu himanii jiru. Eejensiin anniisaa atomaa addunyaa immoo haleellaa kana booda hammeentaan raadiyeeshinii jiddu galeessa nikuleeraa Iraan bakkuma duraa irraa akka jiru himee jira. Iraan haleellaa kana dura ibsa kenniteen Ameerikaan yoo waraana kana gidduu seente fedhiiwwan biyyoolessa isaanii baha giddu galeessaa keessa jiran yookaan keessaa qabdu. Yoo xiqqaate iddoowwan fedhii 20 oli isiin qabdu irratti haleellaa ni raawwadha jettee jirti. Gara biraatiin immoo miseensonni Dimokiraatii Koongirensii Ameerikaa Tiraampii eeyyamaa fi beekamtii Koongirensii malee biyya walabaa irratti haleellaa raawwachuu isaaniitiif qeeqanii jiran. Akkasumas barreessa UN Antonio Guterres Ameerikaa lola kana keessatti hirmaachuun rakkoo kana caalam yookaan kana caalu hammeessuu danda'a jechuudhaan dubbatee jira. Walumaa galatti haleellaa Ameerikaan raawwatte kana booda haalli nageenya addunyaa sodaa guddaa jala galee jira. Deebiin Iraan kennitu immoo maal akka ta'us eeggamaa jira. Haleellaa Ameerikaan raawwatte kana dura wal waraansa guyyaa 8 tureen lubbuun namoota hedduu galaafatamee jira. Gama lamaan irraayyuu lubbuun namoota kan galaafatame yoo ta'u, har'as Iraan xiiqii keessa seenuudhaan haleellaa Ameerikaan irratti raawwatteen booda haleellaa bal'aa magaalota Israa'el garaagaraa irratti raawwataa akka jirtus odeeffannoon gara sirraa bahaa jiran agarsiisaa jiru. Haleellaan Ameerikaan Iraan irratti raawwatte immoo walitti bu'iinsa yookaan wal waraansa Iraanii fi Israa'el gidduutti deemaa jiru dhaabuu hin dandeenye. Wal waraansi itti fufee jira. Wal waraansa itti fufee kanaan miidhaan gama lamaan irraayyuu dhaqqabaa kan jiru akka ta'e beekamee jira. Tajaajila oduu Nuur ministeera fayyaa Iraan waabeffachuudhaan akka gabaasetti wal waraansa kanaan hanga ammaatti gama Iraan irraa namoonni 430 ta'an ajjeefamuu himee jira. 3,500 kan ta'an immoo akka madaanis gabaafamee jira. Gama Israa'eliin immoo lammiileen 25 ajjeefamuu fi 2,517 kan ta'an madaa'uun beekamee jira. Wal haleellaa biyyoonni lamaan ol irratti raawwatan kanaan qabeenyi guddaan kan manca'e akka ta'es beekamee jira. Oduun itti aanu hundeessan teelegiraamii ijoollee isaa 100 ol ta'aniif qabeenya isaa qooduuf akka deemu himee jira. Hundeessan teelegiraam yookaan immoo abbaan qabeenyaa teelegiraam Pavel Durov qabeenya doolaara biliyoona 13.9 qabu ijoollee isaa 100 oliif yookaan ijoollee isaa 100 ta'aniif akka qoodu himee jira. Mr. Durov barruu siyaasaa Faransaay Point jedhamutti akka himetti hundi ijoollee isaa hundi isaaniitu mirga wal fakkaataa qabaatu. Ani erga du'ee booda akka wal lolan hin barbaadu jedhee jira. Mr. Durov abbaa ijoollee 6 michuuwwan adda addaa 3 irraa argatan yoo ta'u erga sanyii kormaa
arjoomanii booda ijoollee dhibbaa ol akka qaban himanii jiru. Kanaaf ijoollee isaaniitiif osoo lubbuun jiru qabeenya isaa qooduuf murteessee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjinis wajji ka ture ani Barisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna. Nagatti nu tura.